Carraan jireenyaa hunjaara wajjin tartiibiyaata kennuu mudulle garuu injifatamu qabnu isaan injifachuu dadhabnulle isaan jajamii gochaa nurratti hojjechaa jiraachuun nuuf hin galle kanaafuu gochii keenya hundumaa hingga bujaran garaagarummaa nu dargaggoonni diin islaamamu waaqeenya ta'uu sa'a hubannu barachuudhaafi barsiisuu irrattis ogummaa qabnu isaa hirmaannu yeroo keessa jirru fayyadamne waan gaarii hundaan haa wal dorgomnu diin islaamaa seera rabbii guddaa qabdii jiru milkii ganda hundaa gochaan falaa fi maqaan islaamaa tahanii jiraachuun kun akkamiin osoo warra rabbiin itti nu ajaaje takka hojjenneen argamin osoo waan inni irraa nu dorgee jiru hundumaa irraan dorgamin akka namaa waan sodaatu hin qabne jiraachaa jirra kan lakkifamne. Milka qonnaa tokkoon keessa dhaabachuun keenya eessa nu geessa maaliif uumamnee dhufnee as keessa irraafachuun keenya baay'ee murteessa dammaqanii deemuu nama baasa boruu miti yeroo nama barbaachisa. Barbaachisummaa diinii islaamaa kana warreen hubbatee sadarkaa keessatti gubbaan tolaanii jechiisanii gocha wajjin taa'ee takka irratti wal dorgomaan hundinuu dhiiraa fi dhalaanis bakka takka diiniin jiraachuu gammachuu isaanii diintuu qamuudha balaan isaanii. Nuun dargaggoon islaamumaa amantii teenyaaf himannu maaraa malee jecha bulchaa daandii kana akkanaan tokkotti firra laalaa akkaataa jiru yeroo mana keenya keessa jirru fi baanee alaa halluun jireenyaa jaraa fakkaata moggaan jireenyaa islaam madaalaa mallattoon jireenya keenyarraa mul'atu alaalumee akka nu fakkaatu. Diin tokkummaa fi wal jaalachuutti ajaajee heddaan buqqeessu jibba dhugaa walitti himaa jiraadhaa jee nu gorsaa isaa hijiba dhugaa walitti himaa jiraadhaa wal gowwoomsu fi isaa hijiba walis gargaaraan hunjaatamtu wal yaamaa hamtuurra hins wal qaba garuu waan islaamummaa himachuu maleen dandeenye itti hojjechuun an akka maataa xiyyaatti jechuu hin dandeenyeetiin narraa mul'achuun. Nuu dargaggoon islaamumaa himannu maaraa malee jecha bulchaan hin fakkaanne.